Harka fuunee akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota sagantaalee TV Mo'aa kun yeroo hundumaa torban sa'aatii kana kan isiniif dhiyaatu sagantaa durgaa durgee Mo'aati. Egaa har'as marree sagantaan keenya keessummaa haaraadhaa fi gaaffii haaraa qabatee dhiyaatee jira. Marree egaa qopheessituun sagantaa kanaa Analeensaa Ta'innaati. Egaa gamanumaan keessummoota keenya guyyaa har'aa waliin walabarru hayee baga nagaadhaan dhuftan isin jedha. Tole gamanumaan mee daawwattoota TV Mo'aa akkasumas kanneen karaa miidiyaalee hawaasaa daawwatan waliin akkasiin wal bartaniif carraan isiniif kenna. Walabarruu sirraan jalqaba. Likkii Haayiluun jedhama. Hojjetaa waldaa kiristaanaati. Muudamni waldaan kiristaanaa naalaattee muudama paastorummaati. Paastorii waldaa kiristaanaa ta'eetan waldaa guutuu wangeelaa keessaa tajaajilaa jechuudha. Kana itti dhaladhee guddadhee giddu galeessa Oromiyaa aanaa Dirree Hincinni ganda baadiyyaa Buujamaa Mijuu jedhamu keessatti dhaladhee guddadhee amma kana jiraachaa jiru garuu Buraayyuudha. Kana fakkaata. Hayee baga nagaadhaan dhuftee gamanumaan atillee daawwattoota keenya waliin wal barii. Guddinaa Gaaramaan jedhama. Hojjetaa wangeelaati. Waldaa guutuu wangeelaa Gafarsaatiin hojjedha. Kanan dhaladhee guddadhee godina Wallagga Lixaa aanaa Lataasibuu iddoo jedhamutti. Baga nagaadhaan dhuftee gamanumaan gama keessan dhufeera meesinis wal baraa. Tole maqaan koo Daraaraa Tamasgeenan jedhama. Muuziqaadhaa fi akkasumas nan faarfadha. Waldaan keessaa hojjedhu immoo waldaa Beetel Makkaayinus sabbataa jechuudha gara Alamganaa. Hayee baga nagaadhaan dhuftee atillee wal barii. Maqaan koo Naannoon Dabaloon jedhama. Waldaan keessaa tajaajilu waldaa guutuu wangeelaa naannoo Buraayyuuti. Gaheen koo immoo muuziqeessaadha. Hayee baga nagaadhaan dhuftanii isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu durgaa durgeen gaaffiiwwan macaafa qulqulluu fi akkasumas gaaffiiwwan aadaa wal gaafachaa gamanumaan sagantaa keenya itti fufna jechuudha. Gara soortuu likkiitti dhufeera. Gaaffiin ani si gaafadhu gaaffii macaafa qulqulluudha. Kan itti deebisuu qabdu sekondii 40 gidduutti jechuudha. Akkas jedha. Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 36 irratti akka dubbatutti naannoo Geensaraaxitti yookaan bakka Geensaraaxi jedhamutti maaltu ta'ee jedha. Geensaraaxitti namoota 5,000 nyaachise. Mee isaan allaa dinqiin achitti ta'ee waan kan biraa yaalee. Naannoo Geensaraaxitti galaanni Geensaraaxi jira. Galaana sanarratti immoo galaana ce'ee dinqiin gooftaa Yesuus hojjete jira. Naannoo Geensaraaxitti. Maraatuudha fayyise. Mee kana fooyyeffadhuuti reessitiin natti himee akka kutaa macaaficharra akka jedhutti kan naannoo sanaa jedhu. Egaa yeroo natti qabduu hin xumurame. Egaa dinqii hojjechuun Yesuus Kiristoos akkuma jiruttidha beekamaadha. Namoota dhanna gubaa qaban seexana hafuurota hamoota qaban baay'ee fayyiseera. Addumaan garuu macaafa wangeela Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 36 akka jirutti hammi shaashara wayyaa isaa tuqan hundinuu hin fayyan. Namoota hedduutu shaashara wayyaa isaa tuqee fayyee ture iddoo sanatti. Kanadha egaa deebiinsaa gamanumaanii hojjetaa wangeelaa guddinaa gama kee dhufeen jira. Egaa kan itti aanus gaaffiidhuma macaafa qulqulluuti sekondii 40 gidduutti kan itti deebistu. Akkas jedha. Dhalli namaa buddeena qofaan osoo hin taane dubbii sagalee waaqayyoon akka inni jiraatu luqqisii dubbatu kakuu moofaa fi kakuu haaraa keessaa iddoo isaa tokko tokko caqasii jedha. Maarkos boqonnaa 7. Mee yaali? Maarkos boqonnaa 4. In arganne kakuu haaraa keessa jirta in arganne kakuu moofaa keessaa tokko kakuu haaraa keessaa tokkodha. Wanti dubbattu. Ba'uu ja'a miti mee Maarqos kan jette sana mee sirreeffadhu. Maarqos boqonnaa 5. Egaa yeroo natti qabdu hin xumurame dhalli namaa buddeena qofaan osoo hin taane
dubbii sagalee waaqayyoon akka inni jiraatu luqqisiin dubbatu kakuu moofaa fi kakuu haaraa keessaa tokko caqasi kan jedhuu fi kakuu moofaa keessatti keessa deebii keessa kan inni jiru. Keessa deebii boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irraatii argachuu dandeenya. Kakuu haaraa keessatti immoo Maatiyos 4 fi jira ture jechuudha. Carraasii kenneera ta'e. Maatiyos 4 fi Luqaas 4 irratti argachuu dandeenya jechuudha. Tole egaa gamanumaanii gama keessanitti ce'een jira. Tole daraaraa gaaffiin itti aanu keessallee gaaffiidhuma macaafa qulqulluuti. Akkas jedha. Daawit macaafa faarfannaadhaan alatti faarfannaa moo'ichaa kutaa macaafa qulqulluu keessaa eessatti faarfatee jedha. Daawit faarfannaa moo'ichaa kutaa macaafa qulqulluu macaafa faarfannaan alatti eessatti faarfate? Macaafa fakkeenya keessatti miti. macaafa moototaa isa dura. Yaali yeroon kee lakkaa'aa jira. Itti dhufteetta garuu mee yaali fooyyeffadhu. Egaa yeroo natti qabdu hin xumurame mana keessaa namni yaalu jira. Lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 22. Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 22 irratti jechuudha. Argatteertaa garuu qabxii sin argachiisa. Tole gamanumaanii gara keettan deebi'ee tole keessallee gaaffiidhuma macaafa qulqulluutti sekondii 40 gidduutti kan itti deebistu gaaffiin kunii akkas jedha. Macaafa qulqulluu keessatti dargaggoonni jalqabaa eenyu fa'i jedha. Macaafa qulqulluu keessatti. Eeyyee. Waliigala akka macaafa kakuu moofaa. Macaafuma qulqulluu keessatti dargaggoonni jalqabaa eenyu fa'i? Adda. Dargaggoonni jalqabaa eenyu fa'i? Egaa yeroo natti qabdu hin xumurame dargaggeessi jalqabaa hin jenne dargaggoonni jalqabaa jedhee gaaffiin kun. Kanaafiyyuu Addaamii fi Hewaan turanii Addaam waan jedhee fi walakkaa laachuu fi dandeenya jechuudha. Egaa daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa dorgaa dorgee mo'aati jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan gaaffiif deebii keenya irraati akkasiin barachaa jirtan abdii guddaan qaba. Ammas nu waliin turaan isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya turtii yeroo muraasaa booddee walitti deebinee jirra. Egaa gaaffiin keenya gaaffiin marsaa lammaffaa immoo gaaffiiwwan aadaati jechuudha. Gaaffiiwwan aadaa kun maal of keessatti qaba isa jedhuu fi nu waliin yoo turtan kan argitan ta'a jechuudha. Egaa akkasumas irraa barattanii akkasiin bohaartan abdii guddaan qaba. Kanaaf ammas irra deebi'ee nu waliin turaan isiniin jedha. Hayyee irra deebi'uudhaan baga nagaadhaan dhuftanii. Gaaffiiwwan 1 hanga 8 jiran keessaati. Lakkoofsa barbaadde filadhuuti sana keessaan si gaafadha jechuudha. Lakkoofsa 3. Gaaffii lakkoofsa 3 mammaaksatti guutuudha. Gaaffii mammaaksatti guutuudha. Ani mammaaksasiin jalqabaa ati immoo hin xumurtaatte guuttaa jechuudha. Bookkisaanii gaafa callisee jedhee bakka duwwaa jedha. Carraa keetti sitti lakkoofsa 3 na gaafate. Bookkisan gaafa callisee. Eeyyee. Egaa si gargaaruudhaaf namni wanta gochuu maleeffate tokko gaafa dhiisu maal ta'a kan jedhu yoo yaaddee argachuu dandeessa. Egaa yeroo natti qabdu hin xumuramin. Egaa bookkisaan gaafa callisu fokkisaa. Kan jedhudha jechuudha. Hayyee gamanumaan gama kee dhufeen jira. Gaaffii lakkoofsa meeqa si gaafadhu?
lakkoofsa 8. Gaaffii lakkoofsa 8 gaaffii jechamoota hiikuudha. Marrimmaan guddataa jechuun maal jechuudha? Marrimmaan guddata jechuun furdaadha jechuudha. Furdaadha yookaan coomaadha jechuudha. Hayyee gaagamanuma sortuu likkaasaa gaaffii lakkoofsa meeqa si qaba? 4. Gaaffii lakkoofsa 4 mammaaksa guutuudha. Akkas jedha. Qalladhullee jedhee bakka duwwaa jedheetti fufa. Irraan deebiin. Qalladhullee jedheetu mammaaksi guutuu isaatti fufa. Hincabuudha. Hincabu. Mee hali? Yaali yeroo qabdaa qalladhullee wantoota qaqalloo yaadiiti. Egaa yeroo nati qabdu hin xumurame qalladhullee ana obboleessa eebooti jette limmoonii. Tole egaa gama kee deebi'een jira. Gaaffii lakkoofsa meeqa si gaafadhu? Lakkoofsa 2. Gaaffii lakkoofsa 2 mammaaksaan hiikuudha. Keessallee sekondii 40 gidduutti kan itti deebistu. Mana jarjaranii ijaaran yoosuma diigamaa jedha. Surreen fiigaa hidhatanii itoo fiiganii namarraa bu'a. Kofoon! Sirriitti deebisee jirta. Kofoon utuu fiiganii hidhatanii otuma fiiganii namarraati bu'aa isa jedhudha. Hayee sirriitti deebistee jirta. Tole egaa akkuma amma irra deebi'uudhaan gaaffii makana keessaatanii gaaffii aadaa keessaa gaaffii tokko tokkoon irra siniif deebi'a. Gamanumaan sortuu likkii isaa sirraatiin jalqaba. Gaaffii lakkoofsa meeqa si gaafadhu? Lakkoofsa 6. Gaaffiin lakkoofsi 6 gaaffii hibbooti. Hibboo godoon gama sanaa balballi ishee lama. Funyaan. Funyaan! Tole gaaffii lakkoofsa meeqa si gaafadhu? 7. Gaaffii lakkoofsa 7 gaaffii jechama hiikuuti. Akkas jedha. Uummata fakkaatee jechuun maal jechuudha? Jechama uummata fakkaatee jedhu maaliin hiikta? Wal fakkaateedha. Wal fakkaatee yaalee yeroon kee lakkaa jiraatu isa kan xumuramin. Hunda fakkaatee. Hunda fakkaatee miti uummata fakkaatee jechuun namarraati adda hin taane jechuun uummatuma kan waan fakkaatu wal qabsiisiti. Yaada uummataatti gala jechuudha. Mee yaalii itti dhufteetta? Yaada uummataa keessa kan jiru jechuudha. Yaada uummataa keessa kan jiru miti jechama kanaaf hiika sirrii kenni. Egaa yaaluudhaaf itti siqxeetta uummata fakkaate jechuun amala tole jechuutti hiikama jechamni kuni gamanumaan daraaraa gama kee deebi'een jira. Gaaffii lakkoofsa meeqa si qaba? 1. Gaaffii lakkoofsa 1 gaaffii mammaaksaan hiikuudha. Akkas jedha. Mana warra jibbanii dhaqanii nyaatanii hooqqisuu jedha mammaaksi kun. Wal gargaaruun hin danda'amu kanuma isaatii gaaffiin. Inni hiiktatoo hin taane mammaaksa kana hiikuu naa himta. Yeroo qabda waan ta'eef itti yaadite. Mana warra jibbanii dhaqanii nyaatanii hooqqisuu jedha. Mana warra jibbanii dhaqanii nyaatanii hooqqisu. Egaa yeroon keessa xumurame. Egaa mana warra jibbanii nyaatanii hooqqisu kan jedhuu fi mammaaksi kana hiikuu yoo garaan hin nyaanne garaachi hin nyaatu. Mammaaksa jedhutu hiika jechuudha. Tole egaa kan kee gaaffii isa dhumaati jechuudha hin filattu. Gaaffiin hin gaafatamin gaaffii lakkoofsa 5ffaadha. Hibboodha. Hibboo. Hib. Jiraa du'aa baatu du'aa jiraa baatu jedha.
Naa deemne. Jiraa du'aa baatu du'aa jiraa baatu jedha. Reeffaaf saaxila. Hibboodha. Reef. Reeffa miti. Yaalii yeroon kee lakkaa'aadha. Jiraa du'aa baatu du'aa jiraa baatu hayyee. Farda kooraa baatu kooraa nama baatu. Farda kooraa baatuu fi kooraa nama baatudha jechuudha. Jiraa du'aa baatu du'aa jiraa baatu isa jedhuu fi farda kooraa baatuu fi kooraa nama baatudha jechuudha. Egaa daawwattoota keenya akkuma daawwachaa jirtan sagantaan keenya tokko lama jedhee isin qaqqabaa jira. Egaa maarree gaaffii keenya gaaffii aadaa kanarraati irraa barachaa ittiin bohaaraa akkasiin jirtan abdii guddaan qaba. Maarree egaa ammas gara dhumaatti sagantaan hedduu miidhaguu hafee waan jiruuf ammasiin waliin turaan isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya gaaffii marsaa sadaffaadhaan walitti deebinee jirra. Gaaffiin keenya gaaffii marsaa sadaffaa egaa gara gaaffii macaafa qulqulluutti ol deebinee jirra. Akka silaa sammuu isaanii keessaa kan isaan deebisan otoo hin taane gaaffii waraqaa deebii kennamee fi waraqaa deebii irratti isaan deebisan ta'a jechuudha. Ammas nu waliin yoo turtan waa hedduu ni barattu jedheen abdii qaba. Kanaaf nu waliin turaan isiniin jedha. Kiristoos garuu al tokko aarsaa dhiyeesse bara baraan gara mirga Waaqayyoo taa'ee jedha. Kan itti aanu nuyi amantiidhaan qajeelota taanee akka lakkaa'amnuuf seerri adabduu keenya isa gara Kiristoos nu geessu tureedha. Barichi raawwatameera, mootummaa Waaqayyoos dhiyaateera. Yaada garaa geeddaradhaa, wangeelatti amanaa jedhe. Ibroota hojii ergamoota Maarqosii lafa kaawwattu. Isa dhumaaf isa tokkicha maqaa gooftaa kan waammatu hundinuu immoo in oolaa jedhe. Kiristoos garuu al tokko aarsaa dhiyeessee bara baraan gara mirga Waaqayyoo taa'e kan jedhuu fi Ibroota 10:12 isa jirudha. Nuyi amantiidhaan qajeelota taanee akka lakkaa'amnuuf seerri adabduu keenya isa gara Kiristoositti nu geessu ture kan jedhuu fi Galaatiyaa 3:24 irra jirudha. Barichi raawwatameera, mootummaa Waaqayyoos dhiyaateera. Yaada garaa geeddaradhaa, wangeelatti amanaa jedhe kan jedhuu fi Maarqos 1:15 irra isa jirudha. Maqaa gooftaa kan waammatu hundinuu immoo in oola jedhe kan jedhuu fi hojii ergamoota 2:21 jechuudha. Tole egaa daawwattoota keenya akkuma daawwachaa turtan sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti gaaffiiwwan gaafatamaa turee fi qabxii olaanaa galmeessisuudhaan tokkoffaarra kan jiru muuziqeessaa Naamboodha jechuudha. Galatoomii TV immoo waraqaa ragaasiif kenna. Egaa itti aansuudhaan lammaffaarra kan jiru hojjetaa wangeelaa Guddinaadha jechuudha. Galatoomii TV immoo waraqaa ragaasiif kenna. Akkasumas itti aansee kan jiru Soortuu Likkiidha jechuudha. Galatoomaa TV immoo waraqaa ragaasiif laata. Akkasumas muuziqeessaa Daraaraa Guddaa Galatoomii. Egaa daawwattoota keenya akkuma daawwachaa turtan sagantaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Sagantaa kana qopheessuudhaan kan isin waliin ture Analeensaa Tayinaati. Gama ogummaa kaameraadhaan Surraashee Dhibbisaadhaa fi Raabseenaa Darajjeenna waliin turaniiru. Egaa sagantaan keenya guyyaa har'aa asuma irratti raawwatee jira. Torban deebinee keessummaadhaa fi gaaffii haaraatiin haga walitti deebinutti nagaadhaan nuuf tura.